السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أكم جرتو هردفتوتا channel YouTube Abdul App برنوتا حالام برباچيسا تاي تكا إسيني كبات ديدو فينجرا YouTubeروتا مراف أكاسوما ورا YouTube دلقوف ديموفيس واني كن وان حالام برباچيسا تاي وان فايدا قدا قبو فيو قدا YouTube راتي أرغتشوف سيتينجي دركما سرسوك أبدان تكا أكاسوما وان يرو مرا فايدامو أبدان تكا إسيني كبات ديدو في واني كن مالني فيو قدا YouTube راتي أرغتشوف تكفى فيديو يرو دلائدني تنبنالي بريدا إركيساني كاتن كاران اتين فيديو كيسان فيو قد أرغتشو دندهو يوكان مو كاران اتين فيديون توكو فيو قد أرغتشو دندهو كارا هدو جرا توكو فا كارا كان هندا برو قبدو بيكو قبدو فيديو توكو رأيرو سنتن reach just overview jealous yero senten how viewers find this video namoni video kana ilalan kara kamin argatan isa jedhu jala yo sentani ilaltan jalqaba kana isinitti agarsiisuun barbaada wanni kun karaa ittiin viidiyoon keessan view argamsiisu sun karaa hedduu tahuu qaba. Karaa hedduu kana akkamiin gochuu dandeessu? Browser feature jira, channel page, wannoonni as jala jiran kun waan baay'eedha jechuudha. Karaa ittiin viewun dhufuu danda'u. Percentage meeqa akka jarri galchanii waliin lafa isiniif kahaa jechuudha. Overview jalattis viidiyoo tokkorra seentanii yoo ilaaltan akkasuma analysis channel guutuu jalas yoo seentanii ilaaltan karaa ittiin viidiyoon kun yookaan immoo view guddaa argataa jiru view argamsiisaa jiru karaa tokko lama qofa ta'uu hin qabu jechuudha. Karaa hedduun akka inni argamsiisu gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Sana keessaa har'a tokko kabareedaa ta'e takka ilaallaa jechuudha. Channel page ni jira as a YouTube feature, YouTube search typical akkasuma notification direct or now internal subscription feed playlist akkasuma end cards dabalatee wantoota baay'eetu jiru karaa ittiin YouTubein tokko video YouTube tokko view guddaa argachuu danda'u jechuudha. Wantoonni asirratti isin argitan maal akka ta'an tokkoon jara viidiyoo isinii qabadheen dhufa isinis yaada keessan koomentii jala naaf kahaa nuuf dalagamu tokkoon jara viidiyoon jara nuuf dalagamu yoo jettan viidiyoo koomentii kana viidiyoo kana jala naaf kahaa isiniin jecha egaa barnoota keenya isa har'aa keessatti YouTube waan haaraa takka fidee jira itti idee ka duraatti jechuudha. Yeroo YouTube irra viidiyoo tokko daawwatan namoonni baay'een ni fayyadamu. Asirratti amma mata dureen viidiyoo kun ni jira achi jala more ka jedhu kana yeroo gara descriptionii isin geessa moorii kana yeroo tuutan jechuudha. Moorii san jalatti viidiyoo duraanii fidee akka inni baasuu danda'amee jira. Duraan indis kaardii kanaa fi akkasuma ind elementii gubbaadhuma irratti kaardisii fi ind elementii jechuudha. Amma garuu fidee jala kana kaahuu jalqabee jechuudha. Kanaafuu isinis viidiyoon keessan akka inni viidiyoo duraaniitiin wal qabatee wal makataa deemu akka inni namoota bira baay'ee bira gahu as jala kaahaa deemuu qabdu jechuudha. Kun akkamitti dhufee as jala gala descriptionii kana jala viidiyoon duraanii wanna akka playlistii wanna adda addaa jechuudha. Duraan asuma gubbaa irratti argina. Amma garuu descriptionii jala yeroo seennu playlistiidhaan walitti hidhaa deemuu dandeessu akkasuma indis cards videos fayyadamuu dandeessu. Xumurarras haala kanaan subscriptionii logo keessaniif viidiyoo takka akka inni itti wal makataa deemu akka daawwattoonnis achumarraan sana daawwatan gochuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon as jala kun galu kun haala kamiin dhufee as jala gale baay'ee salphaadha waliin ilaalla. Viidiyoo duraan akkamitti akka maxxansan barsiisaan ture. Tokkoffaa aappii YouTube irraan akkasuma YouTube Studio irraanis dabalataanis Google Chrome irraanis barsiisaan ture jechuudha. Kanaafuu karaalee ittiin viidiyoon keenya ilaalamu kana heddummeeffachuuf indis kaardiinii fi ind screeninii fi yookaan immoo ind elementii fi kaardisiin kun baay'ee barbaachisaadha itti fayyadamuus ni qabdu jechuudha. Maaliif karaa ittiin viidiyoon sun ilaalamu heddummeessitu jechuudha. Chrome irraa warra maxxansuu barbaadaniif Chromein kun seetingii baay'ee qaba viidiyoo karaa ittiin maxxansitan. Sarchii kanarratti akkaataa viidiyoo YouTube itti maxxansan yoo jettanii sarchii gootan salphaadhumatti viidiyoon duraan dalage ka Chrome irraan viidiyoo maxxansan san argachuu dandeessu. Asirratti akkaataa viidiyoo YouTube maxxansan ka jedhu kana daawwachuudhaan viidiyoo daqiiqaa 10 takkaaf wayiti kana daawwachuudhaan salphaatti Chrome irraa maxxansuu dandeessu. Yeroo maxxansitan maal fayyadamuu qabdu sanii isinitti agarsiisa. Amma viidiyoo tokko yeroo maxxansitan haga viidiyoon sun diiteelii isaa guuttanii viidiyoo elementii cheeki garuu viidiyoo elementii kana jalatti bareechitanii add an indis screen ka jedhuu fi add cards ka jedhu kana yeroo mara fayyadamuu qabdu akkasuma playlist fayyadamuu qabdu. Add an end screen kanarra add ka jedhu tuquudhaan maal gootu viidiyoo duraanii
itti galfattu jechuudha. Sanduuqa adda addaa isinii kenna. Indi screeniin kun jechuudha. Yoo Chrome irraa maxxansitan jechuudha kan isin kana argattan. Sanduuqa kana tuquudhaan asii viidiyoo inni ofiif isinii kaa garuu isin irra tuqxanii choose specific video ka jedhu kana filachuudhaan salphaatti viidiyoo bareedaa tokko akka viidiyoo inni haaraan kun dhaqee sanaan wal makatu inni gootu jechuudha. Akkasuma akka daawwattoonni haga xumuraatti daawwatanii save tuqxu yeroo haga xumuraatti daawwatan xumura irratti ammas viidiyoo kana argachuudhaan ni daawwatu jechuudha. Add cards ammas itti gootu. Add cards kana 5 fayyadamuu dandeessu haga 5 faa isiniif eeyyama waan ta'eef jechuudha. Hedduus galchuu dandeessu. Add cards kanas tuquudhaan tokkoffaa add video ida'uutu viidiyoo itti galchitu jechuudha. Viidiyoo haaraa maxxansaa jirtanitti daqiiqaa barbaadan irratti geessitanii kaahuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu add video ida'uusaan tuqxu. Sanaan booda viidiyoo duraanii keessaa viidiyoo bareedaa tokko ni filattu. Ammas daqiiqaa barbaadan irra geessuudhaan yoo feetan ida'uu cards ka jedhu kana tuqxanii playlistii itti da'uu dandeessu. Chaanaalii namaa kaahuu dandeessu. Playlistii keessaa playlistii hidhattanii yoo qabaattan takka keessu. Ammallee gara fuula duraatti achi deemsisuudhaan maal gootu daqiiqaa barbaadan irra geessitanii kaahuudhaan ammas viidiyoo biraa itti idaatu jechuudha. Kaardisii kan isin fayyadamtan kun eessatti dhaqee baha? Ka duraayyuu viidiyoo irratti qofa mul'atu amma garuu eessatti dhaqee baha? Descriptionii jalatti dhufee bahuu eegalaa jechuudha. Kunoo haala kanaan duraan as viidiyoo irratti qofa ba'a save gootu jechuudha. Erga galchitanii kaatanii. Kanaafuu yeroo Chrome irraa maxxansitan optionii baay'ee filannoo baay'ee qabdu jechuudha. Tokkoffaa indi screenii galchuu dandeessu, kaardisii galchuu dandeessu, akkasuma diiteelii jala immoo guyyaa viidiyoo itti maxxansaa jirtan, afaan viidiyoo itti maxxanfamaa jiru, eenyu akka viidiyoon sun eessa akka gahuu qabu. Kaataagorii viidiyoo waan baay'ee filattu asirratti waan baay'ee guutu yeroo viidiyoo tokko maxxansitan sana booda next gochuudhaan viidiyoo san upload gootanii maxxansitu jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda filannoon keessan ka ta'uu qabu Chrome irraan viidiyoo maxxansuu ta'uu qaba. Kun egaa karaa ittiin view argannu guddaa argannu keessaa isa tokko isiniin jecha kaan maraa tokkoon isinii qabadheen dhufa. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.